amma sagiyaroo xiqqoo takkaan qaba mee dalagarraa dhaabbanneeti waan kanarraa yaada kennachuu barbaade wanni kun waan jabduudha sanii fi yaadarraa kennachuu barbaade viidiyoo tiyyatana ol kaawwadha teegale nuti filima Abiyyi sirri beena waan inni godhuu deemus sirri beena waan inni godhuu deemus taayyeen nama sodaatu miti du'aami duuti dhiiraa du'ati chech taayyeen arradhiisi gaafa gartee namni maqaa Abiyyiitiin fincaanu Abiyyi kana du'ee botontorraawee sigale humnitisa 4 kiiloo qofa deebite kana dhiisi gaafa dachiisamiin tun dhiichiftee way Abiyyi keenya way maarree keenya diyaaspooraan kun jettu keeysoodhaan likkiitti himaa ture akka kun simbaasu akka kun paartii teenyalleen baasu dhaabbadhu jee warri horee san keessa jiran hundi ni beekan onnee taayyeetii fi gootummaa taayyee akkuma gubbarraan jaawar qeequu ture keeysaan Abiyyi qeequu ture isin hin beeytan sirri beeyna keeysan sirritti qeequu ture nama du'a sodaatu miti taayyeen sigale gaala qalanii dhiigan lagatanii jiran sirbaa bu'anii ammas morman dhoyfatanii jiran qabsaawaa sabaafiin if kenna jette sigale gatii sabni kee kafalu jiru wajji kafalu qabda malee antaayeetiin rimootiidhaan ilmaan miskiinaa dhumanii agartee ani gartee aangoo qabadhu taayyeen nama akkasiitii miti taayyee all the time front line saraara durarra dhaabbata yeroo hundaa'u taayyee gaafadhu warra isa beeku namaarra dhuufuun bilziqinnaa gartee harbayni gartee garaacha lafarra harkisaadha deemtutun sodaachiftuee akkana gootiftee way amma batajjeenumaatu ibsa baasa an keeysan jiru way an hin binne amma dabalee bituuta maal fitte dabalee bituuta kuma tokko siyyisise kuma 4 godhee bituuta sigale kuma 4 godhee bituuta sigale maali piipin iyyiti kitaaba bituu yakka horii ummata balleeyse horii ummata hujirraa dura reeme taayyeen warri hujirra jiru kadhalaa bunnaa beetiiti miliyoona barreessu sigale kuma 2 barreesse jee miliyoona 2 barreessu sun sigale okay warri sun horii ummataan balleeysine namni kun kitaaba qofa bitate kitaaba dubbisuu deema maallaqa baay'atanaa baasaa jee biiroo teessanirraan bitan kiisha saatii baasee bitatee jechu mirga saati warri baay'ata keeysaniin hoteela dhala amaaraatii qabee miliyoonaan barreeysee fi dhalaan raffiftee makiinaa haaree paartii duubaa fuutee inni farshoo kuufee hoteela ciise makiinaan kiyya galeeraa jee dawwalu sun baay'ata ummataatiin taphachuutti hin jiru sun hurkaa ummataatiin taphachuutti hin jiru wallahi billahi nama garte farshoo kuufee itti qoolti dhalaan viidiyoo rikoordii godhaa amaaronni kun amaarri isaa miidiyaa irratti arrabsaa oolanii galgala gangalchan kun sigale galgala gangalchan kun ruufoon kiyya galee sigale dhugee jira quufee jira firratti albee jira sigale ifuu quban qabuu jechu akka loon horoo quufee gartee muddun turundi albaati sigale okay warri gartee baay'ata ummataatiin akkas godhu sun warri baay'ata ummataatiin gartee mana kireeffatee osoon haadha manaa qabu dhalaa birootii wajji galu sun warri kondominiyeemii gartee qaalitti Adaanech jedhaniin tanarraa fuudhee gartee dhalaadhaa hiree enjoy itti godhu jiru sun sigale Sumaalii fi isinitti hin dhaga'amne taayyeen maallaqa isaatiin bitate baay'ata mootummaatiin hin binne sigale maallaqa isaatiin mirga
ani barreefu isinii katabeetiin jira namichi kun boodarra jee dhalaataniin ani isinii file malee fuudhina dhiiraas kaniin ani isinii ilaale malee heerumina yoo fuute heera dhiyaatta yoo heerumte heera dhiyaattanii hidhamtaa jechuudha. Hangas takka mirgas irraa mulquu deemaa jechuudha. Waan keetiin hurkaa keetiin waan feete nyaattee waan feete uffattee waan feete bitachuu hin dandeessu jechuudha. An dhiini qeeroo nama akkanaa kana aangoo fiduu baay'een itti qaanfadhee itti gaddee jechuudha. Sigalee itti gaddee jechuudha. Sigalee. Adeero nuti bartiqqoo wal kabanyee siyaasaa jecha namni waa waliin hinjuu siyaasaa jecha gartee keessa hunnee iccitii walii gadi yaafnee gartee gatii nu qabu jenneeti malee bar ajaate isan ummata gayyaafna sila. Sigalee. Isin warra hogganoota hunjaamtan. Ish. Halkan waan isin keessa bultan namni isin beeku. Guyyaa waan keessa ooltan namni isin beeku. Bara hogganootaa isiniin jechuun ni ulfaatti. Mana farshoo, mana sharmuutaa bakki isin itti argamtanichi. Sigalee. Namichi kun mana sharmuutaatiin hin dahin. Mana farshootiin akka keessanitti hin dahin. Mana haraqeetiin itti kitaaba bitatee jechuudha. Sigalee. Kitaaba bitatee jechuudha. Kitaaba bitachuun mirga isaati. Hay. Idaamuus bitatee duma dubbisee maatti hin dubbatin gaafas. Maaliif ajandaan ta'in gaafas? Kitaaba jaawar bitachuun maaliif ajandaa taate? Sigalee. Dura gartee warra miliyoonotaan sharmuutaa horii maallaqa barreessee hoteela qabee makiinaa paartii hunda dhalaan fuutee gartee amma makiinonni paartii hundi ramadamanii tuun sharmuutaaf shunkurtaa bitti tuun ilmaan sharmuutaa kana gartee mana barnootaa geessiti. Sigalee. Kana goosisaa oolan guyyaa dheeraa isaan. Hujii ummataan nu fixe maarree ummataan nu fixe jaa kan gartee osoon dhala amaaraa gangalchuu duydi citte kun hujii ummataatiif duydi nu cite aja. Sigalee. Hujii ummataatiif duydi nu cite siinjaa. Sigalee. Soo kun a'uuzi billaa kana deeggaraa. Shaytaana qofoo kaayyatee deemu kana deeggara. Sigalee. Maaliif kitaabni bitamee? Maaliif kitaabni bitamee jee namni asirratti? Waan ummanni kun ta'e asumarraa xiinxaluu. Siin bakka beekumsa isaan qaban dandeettii isaan qaban isaanii dhiyaattanii baruun hujuma isaaniitu laaltanii. Sigalee. Hujuma jara kanaatu laaltanii waan jarri kun ta'e xiinxaluu dandeessanii jechuudha. Namni mataa qabu, namni sammuu qabu. Sigalee. Namni mataa qabu, namni sammuu qabu. Sigalee. Saniifuu kanneen gartee kitaabni isaan biratti kitaaba bituun waan faayidaa qabu. Sigalee. Misooma dhugaa kan lafarra jiru godhuun sabaaf yaaduun sabaaf yaadda'uun isaan biratti yakka. Sigalee. Uzotaayyeen farshoon dhugee zinaan godhee sharmuutummaan godhee maarreen godhee harka dhawaniifi jechuudha. Maallaa kan doolaara kuma kan harka dhawaniifi jechuudha. Amma hoogganaa taati gaajani. Nama kitaaba bitatee. Sigalee. Warraa baratee gaafii qabu gaafatee. Sigalee. Seenaa hayyuu kanallee baratee kitaaba jaawar bituun lootoriidha. Sigalee. Silaa kan isin itti dubbachuu qabdan, silaa kan isin balaaleeffachuu qabdan warra gartee miliyoona 2 gartee dhalaa bunnaa beetiitii barreessu san. Miliyoona 2 dhalaa bunnaa beetiitii barreessu. Makiinaa paartii dhalaan jalaa fuutee gartee shunkurtaa fi wanti baay'ata mootummaatiin gaaza ba'u kan. Sigalee. Kan dhalaan gootu san silaasanii jechuu kan balaaleeffachuu qabdan kan gartee akkaataatti kararra deebu. Sigalee. Isin hojjechuu qabdan silaasanii jechuudha. Silaasanii jechuudha. Maaliifi PP'n iyyiti. Abiyyi maaliifi gartee jaldeeyyii isaa iyyisiisaa. Maaliifi sadarkaa kominikeeshina Oromiyaa bal'inaan isinii barreesseetiin jira oduu keessoota dhufte.
sigale maalif sadarkaa communicationatti waan kana gartee ol kaasanii gartee taayyeen kitaaba kana bitee Jawarmaan Maffaa taayyee ajjeesisuu deema Jawarmaan Maffaa Jawarmaan Maggaafa ajjeesisuu qabuun ajjeesisiif yaa wadala dhageeffadhu siifin hima gaafa ajjeesisuu qabu gaafa Jaawar qeequ jiru gaafa Jaawar teessumaa fi gala dhoorke sigale gaafa Jaawar jala deemee waa barreessu sanu Jaawar Mahammad taayyeen ajjeefne Jaawar Mahammad qabsaa waan beeka sigale Jaawar Mahammad hiikaa qabsoo beeka hiikaa qabsaawota beeka arrayoo waliin galle boru walii galla beeka boru yoo waliin galle iftaa walii galla beeka akka keessanitti hangullaa yoo isin faarsuu baatan hujirraa nama ariitan hangullaa yoo xiqquma isin qeeqan ilmaan isaa alayyaaftan sigale isin bar namni taayyee ajjeese isin caalaan jiru bar nama isa hidhee ilmaa isaa gartee mucaama sadiifa hawaata kan balleessin ala darbee bar kan taayyeen halkanii guyyaa paartii teessanii jecha kan taayyeen halkanii guyyaa hirriiba dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa namaa wal dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa boqonnaa dhabee paartii tanaa jecha sigale gadi dhaabe paartii tana gad dhaabe paartii taayyeen gad dhaabe malee qaallichimmaa fazaazaan muummicha ministeeraa ifiin jettu tun irraa huquban qabdu sigale amaara jala ce'uu jirti isin namni itti laffa'ee halkanii guyyaa asid diaspora nama qunname biyya araba nama qunname biyya keessa nama qunname paartii tana paartii fakkeesse mee taayyeen eega keessaa bahe eega nuti keessaa yaan mee pipi fakkaatti mee paartiin paartii fakkaatti sigale bar paartii hoottaanaan na wajjin mormaa Jaawar Mahammad nama keessaa dhabee bar nam tokko keessaa dhabee bar nama deebii isaa kennu lakki misooma kana godhu jira jee nama isa dura dhaabbatu nama dhabee bar sigale paartii kasiiti bar sigale silaa Jaawar osoo ajjeesuu birraa qabee gaafa inni paartii tan akkasitti deemee dhaabu gaafa inni halkanii guyyaa akkasitti isa qeequ sigale gaafa si guyyaan Jaawar isa ajjeesu arrammoo kijibdoota maqaa Jaawariin maqaa Amaaraatiin maqaa Tikreetiin sigale khataati isa khanyaachuu deemu isinii jechu khanyaachuu deemu isinii jechu nutin beeynu seetan hacaaluu diggiftanii gaafa OMN irra dhiyaatu way hacaaluun sigale hacaaluun akkana ta'e way hacaaluun maarree ta'e way hacaaluun mitirqishoo ta'e jettanii dibbee oowwiftanii sigale dibbee oowwiftanii booda hacaaluu nyaattanii eenyu nyaate shaneen nyaatee bar jechuu eegaltanii jechu sigale ammaas Oromoon guutuun wanni beekuu qabdu yoo taayyee qeensirraa cabe Abiyyi Ahmad sigale harreesaa guddicha Oromiyaa irra kaate kana yaameeti khaleetti haasawaa olee sigale horee ajjechaatti maqaan taayyee darbee jira jechu yoo isaan ajjeefaman Abiyyii fi Shimallisii jechu yoo taayyeen akkanatti qeensirraa cabe sigale Jaawararraa miti guyyaan isa jeesu silaa gaafa gartee isa qeequsani guyyaan ajjeesu ni bar guyyuma nama miitanillee daan hin beeytanii fazaaza guyyuma nama miitanillee dhiini namaa isin jaamseemi sigale hayni namaa isin jaamseemi badhiini namaa kun akkana nama godhaa beek dhiini namaa kun beek waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltaa beek yoo dhiini namaa kun sirra kute dhiiga miskiinaa kana hogii gannaytee rabbi si jaamsaa beek si qollofaa beek bukmun uymun fahum la yarjuuna quraanni juusan si godhaa beekan sigale ni arka malee ni arka si fakkaata malee narku ni dhagaa si fakkaata malee hin dhagayu sigale ni beeka si fakkaata malee hin beeku sigale ijji isaanii ballo afaan isaanii hidhamo san si godhaa beekadhu dhiini namaa kun kana haadha dura haadhaa fi abbaan harkan hudhaa jechaa ilmoo duratti ajjeeftan sun sigale ni jaaman jarri jaamee jira jechu sammuu yoo coomte kana namni yoo sammuun si coomte
wanni ati yaaduu dandeessuun hin jirtu jechuudha. Sigale. Namni kun mindaan isaarraa muramee jira. Maal walii qabdan si isiniif taayee? Maal walii qabdanii yaadarra kennachuu dandeessan? Hoshorrii taayeen kararraa guuree huccuurraa jijjiiree faan. Sigale. Barbaruma abbaan dhaabeetu abbaa gubaa an taayyuma irratti hin arge. Taayyumaa fi hangaasa irratti hin arge. Wannimma hangaasaa fi taayyee arrabsaatuun isaanii barandaa jala daddaabbatu. Sigale. Gaafas isaan jaawar duraan dhaabbachuu kararraa guuranii fidan sigale. Jaankii karatti yaatuu hin qabu. Arra kunoo waajjira keessa teessee isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha. Sigale. Isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha. Yaa tattaa osoo ajaa'ibanii sigale. Nama taayyeen huccuurraa jijjiirsisee fa'aatu arra taayyee irratti kanatti gartee albahaa jira. Ayyaroo aygisee. Gisee hullum gisee anchim gisee hullum gisee jaabara maarree hogii wallisu beeku. Sigale. Gisee waan naman goon hin qabdu. Sigale. Gisee lammaa magarsaaf akka abiyyi arrabsu goote. Giseen jaawar maamma akka shiballisa abdiisa arrabsu goote. Way gisee. Saniifuu taayyeen baga bitatee ganallee bitachuuf ta'a jechuudha. Isin sheer godha waliin gaa. Maalii fi kitaaba taayyee bitachuun ajandaa taate. Piippiin taayyee waan ta'ee beekti. Isin nama keessan kana mizaana isaan beektan. Ulfina isaan beektan. Jijjiirama isaan beektan. Waan inni godhuu danda'uun beektanii jechuudha. Daahaba harkaa qabdan ifittiin beektanii jechuudha. Namni kun nama kophaasaa beekadhu paartii saniif dhaabbatee sigale. Amaaraan dhuftuus, Tigreen dhuftuus, Jaawariin dhuftuus, Woboon dhuftuus nama kophaasaa loluu ture. Leenci kophaasaa loluu ture yoo leenca kunoona gubbaa taa'u kanaa wajji walitti dhufe harree fi waraabessi eessa seenti. Firratti albaatee daggala seenuu qofaa jechuudha. Wanni isaan yaadanii turan taayyee jibbisiifne ajeessisiifne jaawarii wajji walitti aarsine sigale wal dhaban akka dhagaa cabetti gargar cabsine bar piippiin tun akkuma ifitti siyaadii ana maduraan isiniin jee bar akkuma ifitti siyaadii sigale akkasiin isiniin jee beekamatu. Akkuma ifi garaa qofarraan kaane garumaan si madaaltiin isiniin jee sigale. Qabsaa'ota meeqa garaan madaalaniiti sigale. Afaan waliin wallaalanii wal bira tattaa'u jiran. Isin bakka ganaa taayyee fi jaawar walitti hin deebi'an. Taayyee fi lammaa walitti hin deebi'an. Taayyee fi hayyoonni Oromootii fi Oromolleen adda bahan sigale. Ja'aniiti gartee yaaduu turanii jechuudha. Wallaalummaa isaanii asirraa sigalu qaba. Siyaasa waan kalee dalaydee fi wanni irra dalayduu fi wanni boru dalaydu walitti hin dhuftu. Siyaasa jechuun qilleensa wajji jijjiiramti. Sigale. Qilleensa wajji jijjiiramti jechuudha. Kun isaaniin galle. Wanni gartee kitaabni taayyeen dhuufnaan akka waan balaan itti buutetti lafaa ori'aniif maali? Jarri nuti dabahan jenne, jarri nuti gartee waliif diina jenne, akkami waliif hira ta'uu danda'a. Jarri nuti waliif gartee duydaa garaa goone, akkami waliif obboleeyyan ta'uu danda'a. Ja'anii bakka jiranii baaraganii lafaa kanii jechuudha. Olola waan godhanii fi waan dhiisanillee wallaalanii jechuudha. Sigale. Yoo jarri kun waltee, yoo lammichoon dhufe, yoo marrichoon dhufe taayyichoo fi jawwichoo wal bira jiraannaan sigale wannichi jiraa sun hundi gartee hoodiin isii taayyee fi wanni inni gartee ergatu haabine jee ergatu tun hoodii taayyeetii fi hoodii lammaatiin sossooti ni beeka namni tokko kachi jala caffeesan keessattuu jalatti nafa tanaaf adda eeguu ture jechuudha
ونين أنا دقيقو توري كميتي غرتي ونهاركا والسينتي تو إسا باريسي سيقلي ولا لو تغرتي أنغور رغورتي كان وقيفة دي بوها وقيفة دي إيا وقيفة تمراد دا جيني غرتي خرورة تباسو خانا خرورة غكنيتي سيقلي خرورة غكنيتي هاي وصو اسمال ايدني تايين أمريكان به وصو اسمال ايدني تايين جاورتي مدك جاور أبوليساتي وجولي مدك يا قلبي من البومب الملا الشيطان القزقز جئتي قرتين ميتش متا قدسنك أنا بيته أكنا جيتشون بدا شيطان تيجا متا قد قدفتي أسي تيسي لفرنا عشر روي تايجود أفان الرموتي سيقلي شماليز بانا قول إيجا تشيبتا تشيسيقلي بابا communication and the Harsebula Hanavi was Garte or Ranamni or Bajala or Fihanahana. Namichamarata, Henatoko Hasigal is an good G. Amori Tegami, dear Sigal. Yaman Novatiga. Poor Malik Yamanta. Pipina race or read. Hey. Bertaye Kitaba Bite. Namni Malaka Fiti one for the Bitation though. namni mallaka fiiti yoo barbaade waan barbaade bitachuu danda'u hanga simmiidhini hanga dhufee lubbuu namarraan gartee miidhaan gahinitti sigale hanga nama girdisiisee an kitaaba kana bitadhe ati kai bitadhu jee yoo nama dirqisiise namni sun heeraan firraa dhorku danda'a jechuudha ani hin barbaadu jee sigale mirgasaati heeraan firraa dhorku danda'a jechuudha hay aboo namni kun heeraan bitachuu hin danda'u amma qiyaamaan taate hay mirgi diimokiraasii kan feetan filattanii kan feetan aangoo rabbaaftanii kan feetan aangoo raagartee buuftanii filmaata malee Itoophiyaa keessatti aangoon sigale aangoon akkanaan jiru karaa lolaatiin kennamtu jirtu kana filmaata malee jechuun kee namni kitaaba bitachuu namni tokko kitaaba bitachuu hin danda'u jee namarra murteessu akkami kursii bareeddu sangannamaa dhiisa tan dubri amaaraa hullaa qiddistii fi nugusii astaay yene fikir wuddii እንደዛ ነው ጃሲን ካይ warri kofi adiddiima kun akka maddii oriirra nama aangoo kan bareeddu sana meeqamin nama kennita gaa rabbi sodaadhu atiin bar kitaaba maallaqa keetiin sigale saatis taayyee mani saasnaa yurmani maallaqa taayyeetiin taayyeen kitaaba kana bitachuu hin danda'u jee namni lolu mee ati hijiba malee bar hujumateetu waan hujiteetu haasawa kee hijibsiisu jira bar sigale hujumateetiitu bar haasawa kee hijibsiisu jira bar rabbi sodaadhu namni barti kollee taatu ni qaanfataa bar dhiiroo namoota jajjabaa akka sheekka abbutaa kana fa'a miidiyaarra jira din salphadha akkamiin taajee if qaanfataa bar sigale hoolayyi yoo khoflaa jette nu harka dhawaa yoo jette nu harka dhodhoo itti sigale ta mudawwarii fi wanta uffattee duratti teessu haabine isaa harka dhawaa mee dafaa jaanu bari yoo harkan dhooyne kana laalala mee laala ija uggee haasa'u hunda haasa'ee harkan dhooyne isaa dhumatti sigale harkan dhooyne isaa dhumatti sigale saniifuu obboleeyso namni kitaaba mitiiti gartee maallaqa sharmuutaafuu kafalaa jira miliyoona qaadireente dura qaadireete santuwan taayyee waan fedhen bitachuu mirga qaba saniifuu tanumaan bira kutee oromoo wanni godhuu qabdu hayyoota kee waan inan siinjuu tana qaban hayyoota kee walitti dhiibi
Kataayee dhiibuu dandeessu taayee dhiibi. Amma duraan siin jechuu jira. Kajaawar dhiibuu dandeessu, kalammaa dhiibuu dandeessu, kamarroo dhiibuu dandeessu. Hayyoota jiran kana guutu Tsaggaayee Araarsaa jettamu, Profeesar Isqeel jettamu, Henook Gabbisaa jettamu, ijoollee Oromoo tana guutu dhiibaa waliif fida. Oromoo yoo tokko taate Ameerikaan hin gabroonfattu. Abiyyi dhiisii Ameerikaan hin gabroonfattu jechuudha. Sigalee. Kana addunyaanuu ajeeffattee sigalee osoon inni gartee na afeeraa jee Tiraampi kadhatee yaa Tiraampi rabbisota aboo footuma takkaan si wajji kaa Tiraampi yaa bootti himtanii diblomaasota kana qiyaamaatti baase imbaasii Ameerikaa tana marra meeqatti deebi'a jaanta Finfinnee jirtu itti dawwaltanii hin kaasu sigalee meetti deebi'a. Jarrimoon hin ta'uu reject si godhe jechuun itti ulfaattee faranjiin tun kabaja qabdi. He don't answer the phone. I think he is busy jettiin faranjiin. Telefoona isaan kaasanii hujirra waan jiran nuuf fakkaata. Maaliif Tiraamp already itti himee jira hin arkuun barbaaduu jeen. Sigale. Namittiin gartee itti himuu sodaate. Awgala toomi jaaki jalla tiim kabrichoon kun barreeta gaafa biliyeena dhibbaa fi torba doolaara qofa loosti godhan raayyaan ittisaa loosti godhee sigalee takkabachiisee jettanii haasoitan san mee doolaarri dilli hun eeysa kotee jettanii gaafattanii beeytan cufte kiisha dubura amaaraa jira jechuudha bar osoo dubruma keenyallee nu dhawatanii gaarii hoggii waa arkatan eeysa bulan mana amara bulan huggi maalla inni kiishaa dhufe leelloo teenya tana bira gaddeebi'an yaa leelloo teenya sorry isiin eeysa jirta jetteetti dawwalte isee halkan kana nyaata waa qopheessiteeti jaarsaan qabeettee nyaata qophee hujiirraan jiran jennee ijaanii bar hujiin isaa kanaa beek sigale hujirra hanga maallaqa kana fixutti gadi deebu isitti miskiintittiin tiyaasii ijoollee taarra fiftee Abdullaa fi Daranjee kanaa fi Moggaalaa kana rafiftee asii bira teessi guyyaa jaalallee kiyyaa dhufa jetteeti isin halkan taa'aa bulti sigale halkan taa'aa bulti wallahi inje sorry yaa bareedduu teenya yaa dhalaa Oromoo kiyyaa sorry wallahi sigale Innimmoo gaafa gabaasni galee idootarrii dhufee waa ideet godhe doolaarri miliyeena dhibbaa fi torba eeysa kutee huggii janiin mee dubbadhaa jee qawwee qabatee dhufa guyyaa qorannoo sanii inni maal qabatee dhufa qawwee qabatee dhufa namni hundi qawwee akkanumatti ichi ilaaleeti maallaqa duraanuu kadhanneef inni kadhannaa lubbuun teenya kadhaan taatu afaawwanni gandawanni bullee malee afaan lama sintees namni hundi adeeroo tiyyaan na baasii yele akkanumatti irraa ol saaqee garsiisa warra waa qoratu san irraa ol saaqee ituma garsiisa akkana ma hiixatuu fakkaatee itti garsiisa lubbuu isaa yele hafuurirraan bahu saniifu awwanniin isiniin jiru yaa Oromootiyya jarri gartee bakka ifi oolu taayee oolchuu barbaada jechuudha. Taayee jechuun nama hojiiti, nama dhugaati, nama waan itti amani hunda sodaa namaatiif duuban deebine. Taayeen abbafeeti rabbii tokkicha malee. Namni barboochi taa'ee Itoophiyaa keessa taa'ee jaawaruu jechuu sodaataa baramu. Itoophiyaa keessa taa'ee lammaa'uu jechuu sodaataa bar namni. Ichi taa'ee kitaaba isaa namni boonee bitatee taa'ee danda'a qofaa. Walii qooduunis gaarii be. Yoo qooda waliin keenya qabsoon tunuu gartee fuula duratti hin deemtu jechuudha. Qooda walii kaa'uun gaariidha jechuudha. Saniifuu awwanniin isiniin jiru. Awwanniin isin kadhadhu. Sigale sirna kana yoo hayyoota keenya tokko goonis dafnee xumuratti goonaa jechuudha. Sirna haadha duratti ilmoo ajjeesu.
sirna mana diigee si kafalchiisu dargiin tokko bar dargiin si jeeseeti maallaqaan itti si jeesisan rasaasa kafalisiin jaame kuni mana tokkicha ati qabdu dhufee sirra diigeeti waan itti diini as kennisiin jaabra dargiin maalin adda sigale dargiin maalin adda naayim hin jirtu jechuudha mana kee diigeeti waan inni itti diige as kennisiin jaabra amma duraan siimiyan wanta kharara dhaabbatu wanta ifaan irra dhaabbatu san namni galchi amaara konturaata fudhatee namni galchi amaara qaallittiin adaanii janiin sun amaaraaf kennite konturaata san oromoon fudhachuu faarsee bulaan isa jala taa'u sun fudhachuu hin dandeenye faarsee bulaa keenya guddaa tokko wayyaa dadde dachii irraa fudhatan janii dhageessanii maqaa isaa ammaaf asirratti hin dhawani faarsee bulaa guddaa ni beeyte guddaa tokko dachii irraa fudhatanya hektaara 500 irraa fudhatanya warri PP faarsu kun bar PP beeku bar rakkoon isaanii sanii bagarraa fudhatan namni oromoo gafe deebi'eetu sigale nuti nu fakkaatteeti gartee gaafa san deeggaruu turre waan kana sigale إيجا ربنا وإبسي بودا الحمد لله رب العالمين جزير ربنا وإبسي سيجله ها أما كان ما يامني إختار الدبشان رافودا تاني كفان سنين إسنو بربادن تاني أركض تنوجينا نانغن إنفورميشن إسني توجينا سو سنيفو تايجون كتابة بيتو متي يودن ده وام بربادي بيتجو دن ده سم مالك أساتي مريجاساتي سيجله واتك إسنين كدن إسنين غافن يو بايتا مالك ونجاورين غرتي بيتو ديما ناخنا النجي أوجي سيران في الرادور كودن ديزن سيجله أوجي سيران في الرادور كودن ديزن هنگدو في مالك إسنين غافتينيتي هنگدو في مالك إسنين غافتينيتي هنگ غرتي إفي إفدن ديوان بربادي كودتيتي غرتي تايي بر واني ركسا جرانيف مالي نبيتا مالي فدو دي دي مالي فدو دي مرة سدي أبي يكون بر نجو مرة خاني أبدي رامورن نما قال لي أبي جانين كنا اتلافاني بيه اتجيبمني اتتكاني اتنما خيساباني اتديجبني بيه والنجارو يسرع أبدين مرتشيس مرة سدي تايي أجيزي زوجي قال لي شو مانكو عفان شماليس كيسا خايتي حركة قواتين بولا بوفالك كاوانيجا ورونو كيما مايد يقول وان نميتشخون قودي أسرتي أنا أصوم برباد جاور ما مكان الرجع نكون جاور ما مكان الرجع نكون قافت هايين أكسيتي إساك إيقوسن هليلي وتيلي تايي وجولي الدفنيتي ها نميتشان الربس خود جي نمرا ميجي جاور سيقالي جولين تن جولي آباون قدفتي وندسي جولي قبصو بيتو سيقالي جولي برنداتي متي بيخي جاوري في تايي جو جولي برنداتي متي جولي قبصو خيسا قرقودت جولي هيكا قبصو بيتو جولي يو أرى واللو اللي برو والدي بنا بيتو جولي هفتي بيتو حكا إسانيتي متي ميك أبدا بيجيجي يخنا ورا الرأي إساني جيجي جاور الرب سجرو خنا ورا الرأي إساني جيجي جاور الردول جرو خنا أكما إسان قدو تانا كنمك أبدانا تانا غافر رافتة akka jarasan godhu taanay barnuti waan duutu wali ka qabne amma piipin ni jirti waan duutu wali ka qabne bar irra lafaane bar party goone yele akkuma isan godhu taanay waan galata qabaati miti keeysattu namichi abiyyi jani nama galata nama beeku miti nama wajjinyaanni beeku miti nama namni kunna lafa'ee beeku miti
saree isaa tana siddireeti taa'ee si wajji boo hoggi sareen isaa dhuftee si kutatte hoggi sareen isaa hudduu si kutatte ati gattaa'uu dadhabde jettu taa'ee si wajji akka nama nagayaa akka nama gartee akka sirra raawwatame kana keessa harka hin qabne akka nama quban qabne taa'ee si wajji boo taa'ee si wajji garuu beeki abbichi qumaara kanaa isaa beekatu ka filmii kana katabee gartee warra si nyaate kana kenne isaa beekatu sigale isaa beekatu sigale ammaasiis inni diinni isaa guddaan nama isa deeggaru abiyyi biraa guyyaan ati kabajaa harkattu guyyaan inni akka namas ilaalu guyyaa ati isa mormuu eegalte sigale guyyaa ati isa mormuu eegalte saniifu awwanniin isin kadhadhu wanniin gartee isin waywaaddu warri mana micha kanaaf sagaleen teessanillee waan fiddu sagalee taana jettanii if rakkisu jirtan if qusachaa deema wal qusachaa deema sagalee wal qusachaa deema akka dhiitetti naftu ni bariiti dheeraan fedhee bakka itti dhaabbatu qabaa jechuudha kana bazabazaa kana dhiisiiti laafin kana bar nam wanni hanga amma angoorra tursiisu jiru laafina mooraa Oromoo qofaa bar mooraan Oromoo tun jabaannaan tasgabbooyinaan ummanni Oromoo kun burjaajii keessaa baanaan turbaan tokko namarraan fudhatu abiyyi diiguun jaawar maamma guyyaa 40 jee unni dheereessee guyyaa 40 jechuun barbaatii takkaa fi guyyaa 10 torbee takka namarraan fudhatu hororoo qaa keessi waa takka muho guddoo akka dhaabbatu gartee meekayootti hirkattaay bottumaan hirka deemuu inni kamijjiga jettee ati ajaa'ibdu gartee sani jechuudha sigale saniifu khun waan dhumate wanni isa nurra tursiisu jiru wanni isa akka ummata keenya fixu godhu jiru nuyi akkamin nuyi laafina keenya sigale amma inni jaawar taayyee fi gartee jaawar wajji jiran jechuun isaa taayyee fi jaawar du'aaf wal barbaadan ablee fudhatanii jechuu gammachuun isaa jaawarii fi marroo wal dubbisan jechuun isaa Oromoo diigamte Oromoo boochu Oromoo rakkatte Oromoo beeloyte Oromoo waan nyaattu dhabde waan dhuydu dhabde bakka ol seentee rafte dhabde tanaa isa gammachiisaa jechuudha sigale tanaa isa gammachiisaa jechuudha aangoo isaatiif illee tanaa barbaachisaa jechuudha sigale namni gartee gaafa waan nyaatu dhabe waan nyaatu yaada malee maana waa takka yaadu abiyyi bar nama Oromoon quufteetti wayyaan irra fincilte nama jee bar nama jee jaawar hundarratti haasee bar sigale walgahii irratti quuftee finciltee nama jee bar kanaan gurratti rabbii isa fide sababa kana sigale saniifu akkan quufne godhu jiraa jechuudha quufuu dhiisii bakka isaan ol seenanii rafanuu dhoorku jiraa jechuudha sigale inni Oromoo diigamtee isaaf gaarii wanni inni barbaadu akka gartee Henok Gabbisaa ka'ee Jaawar irra bobbo akka Isqeel Gabbisaa Jaawar irra bobbo akka Jaawaris deebisaa kennu akka gartee warri marroo dirribaa deeggaru biyya alaa kana jiru gartee Jaawar irratti ibsa baasu walgahii isaan dhaqina Jaawar Itoophiyaanisti Jaawar maarre mee qaallicha wadala tokko Austraaliyaa kana taa waan inni dalagu laala namichuma san sigale akka nama Jaawar fakkaatu deeggaruu fakkaateeti mee viidiyoo masaatan jedhanii oofallaalaa jechootuma inni fayyadu sigale jechootuma inni fayyadamu laala isinis waan hubattan keessa gal sigale jechuutu inni ka Oromootti numaatu bar nuti kanan barbaannu nuti kharaanchofnu nuti bar Oromo nama kharaanchofu sanuu guutuu if godheeti bar sigale waan akkana akka kas Oromoo walirratti akkasitti haasoitu barbaada abi hayyoo nabiyyi san amma deeggartoonni waboo ka caljee waan Jaawar oofu caljee laalu deeggartoonni khaafaa oo caljee usee laalu
deeggartoonni namni hundi asii waan qabu qabaa beekadhu deeggartoonni taayee caljee laalu si galee hay maaliif ustanii jaabar waan silaa woboon guurachuu qabdu jaawar guurachuu jira haa jaawar irra duulaa jaabar woboo fi yaadu jira beek ifii fuudhamu jira woboo sani si galee bakka takka si dha'uu waan hin dandeenyeef adda addaan si baafatee suma waliin dhayeeti tokkicha jabaatee hafe ifiif dhawaa jechuudha. Oromoon kana dammaquu qabdan si galee kana dammaquu qabdan ani sinumaaf hin dhaama isinumatti waywaadhaa jechuudha. So saniifu qabsoon keenya guddaan tokkummaa keenya irratti hojjechuudha. Nama woboo fakkaatee jaawar irra duulu nama jaawar fakkaatee woboo irra duulu diinni Oromoo guddaan sanii kijibaadha. Woboos jaalachaan jiru jaawaris jaalachaan jiru achi woboo laaffachuun jaawar laaffatee achi jaawar laaffachuun woboo laaffatee si galee hundinuu waliif gargaarsa meelaffannoo tana bakka meeqa baatee hoogganaa meeqa qabdi bilziqinnuma dhooyti malee isii wal dhooytu laale sirna beeyitii jechuudha bakka dhooytu beeyitii jechuudha si galee nuti immoo kam nu godhan wal nu dhooysisuu barbaadanii jechuudha. Hojii manee nu iddoo buusaniiti barkaas taa'ee mootummaan kun mootummaa Oromooti siin jira. Akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada inni. Lakkii mootummaa Oromootii miti akkami mootummaa Oromoo jettee akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada jechuudha. Mootummaa Oromooti bira kuteeti waan fedhe haasa'u. Ati fuulleeffannaan kee maali sirna ta'uu qabaa jechuudha. Sirnicha ta'uu qabaa jechuudha. Ummataatu kanarra dammaqaa yoo wal dhagayan yoo taayyeen kitaaba jaawar bite yoo marroon kitaaba jaawar bite yoo lammaa magarsaa kitaaba jaawar bite yoo hayyoonni Oromoo kun gartee kitaaba jaawar bitan gartee hariiroon hayyoota kan idduutti gartee ijaaramaa dhufti wal dhageetii dhufa. Namni yoo wal dhagee gartee akkam taanaa rakkoon mudatti tana keessa akkami baanaa marii dhufa marii booda sagantaa baafachuu dhufa sagantaa booda tarkaanfii fudhachuu dhufa saniifuu isaanii adda babeen na fayyada meemma laalaa faarsee bula Saggaayee Araarsaa jaalataniiti viidiyoo Saggaayee Araarsaatiin deeman si fakkaate Saggaayee Araarsaa bar nama kasasamee akka heera Itoophiyaan nama barbaadamaa jiru war ammaaf waan inni jaawar irratti haasee kanaatu gartee PP fayyada si galee maaliif deeggartoota Saggaayee Araarsaatii fi Oromoota